Hashama harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwus akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa maddee bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jenna kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwus namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwusiif haarawaa taatan YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwus subscribe gochuun maatii keenya to'annutti makamaa isiniin jenna kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwus qophii keenya ammaaf qabanne kana isinitti himuudhaan haqadhuma sagantaatti si waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Haqadhuma sagantaatti nu waliin turan ammas afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amooruu fi Agamsaatti lolli guddaan gaggeeffamaa kan ture waraana bilisummaa Oromoo WBO humna raayyaa ittisa biyyattiitii fi fannoo gidduutti. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Horroo Guduruu keessatti fannoodhaa fi raayyaa ittisa biyyattii barbadeessuun injifannoo guddoo gonfatee jira. Godina Horroo Guduruu Amooruu keessatti humni finxaaleeyyii Amaaraa yeroo garagaraatti kanaan dura uummata keenya miidhaa ajjeesaa qabeenya isaanii barbadeessaa fi buqqaasaa ture waraana bilisummaa Oromoo WBO'dhaan adabamee jira. Guutumattuu barbadeeffamuudhaan WBO'dhaan achi baafamee jira. Kanaan dura humni badii kun tarkaanfiiwwan garagaraa mootummaa waliin ta'uudhaan ammoo humnoota raayyaa ittisa biyyattiitti dahachuudhaan uummata keenya ajjeesaa kan ture waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amooruutti humna raayyaa ittisa biyyattii fannoodhaaf dahoo turuun ammoo daandiiwwan irra buufatanii akka WBO'n hin seennee fi iddoo WBO'n ni jira jechuudhaan shakkanitti ammoo fannoo dursanii humna guddaachitti buusuudhaan ammoo fannicha akka uummata rakkisuuf gochaa turan WBO'n Amooruu fi Agamsa gidduutti ammoo humna raayyaa ittisa biyyattii erga barbadeessee Amooruu keessaa xaraguudhaan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n finxaaleessa fannoo Amaaraa barbadeessuun baasee jiraachuun himamee jira. WBO'n lola jabaa Amooruu fi Agamsatti humnoota lameen humna fandoo Amaaraa jedhamu kan fannoo jedhee of waamuu fi akkasuma raayyaa ittisa biyyattii gama biraatiin milishoota sabaan Amaaraa ta'anii ammoo akka qaama nageenyaatti uummata keessa deemuudhaan Oromoota rakkisaa turan hunduma isaanii WBO waliin barbadeessuudhaan haxaa'uun Amooruu fi Agamsa keessaa ammoo ari'ee jira. Tarkaanfii jabduu fudhate kanaan diina kan naasise waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Amooruu fi Agamsaa kan finxaaleeyyiidhaan ammoo marfamtee yeroo garagaraatti sabichi keessatti rakkifamaa ture. Yeroo ammaatti WBO'n Amooruu fi Agamsaa marfama diinaa keessaa baasuudhaan sabichaas ara galfachiisee injifannoo guddoo gonfachuun finxaaleeyyii buqqisee jira. Raayyaan ittisa biyyattii ammoo erga fannoon rukutamee booddees dirmachuu guddaa godhu WBO'n ammoo Amooruu fi Agamsa gidduutti eeggachuudhaan itti marsee barbadeessuudhaan achi baqachiisee jira. Fannoonis otoo nafin ammoo achi baqachuudhaan bahee jira. Amooruu fi Agamsi ijoollee isaanii simachuudhaan ammoo diinni baqatee magaalaan Amooruu fi Agamsa yeroo ammaatti finxaaleeyyii Amaaraarraa bilisa baatee jiraachuu WBO'n kan beeksise. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanoota hedduuttis ammoo tarkaanfii kana fakkaatu WBO'n fudhachaa jiraachuun himamee jira. Walwaraansi raayyaa ittisa biyyattiitii fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti ammoo guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru WBO'n yeroo adda addaatti ammoo yeroo WBO'n mootummaa wajjin kokkee wal qabu hojii manaa addaa ta'uudhaan ammoo humni fandoo jedhamu kan fannoo jedhee of waamu uummata keenya ammoo ajjeesuudhaan qabeenya isaanii irraa buqqisee akkasuma saamaa kan ture. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n uummataaf maaf hin dirmanne naannawa san kan jiru WBO'dha jechuudhaan ammoo qaamonni mootummaatis ofii WBO lolaa ammoo fannoo uummatatti kan bobbaasan ammaan tana WBO'n hojii manaa taa'aa tures hojjechuudhaan fannoo fi humna mootummaa achi jirus walumaan barbadeessee sabichas ara galfatee Amooruu fi Agamsa waraana bilisummaa Oromoo WBO simatanii iraachuunis himamee jira. Tarkaanfiin akkanaa kun itti fufa kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kutaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa lafoota hedduuttis humnoota mootummaa fi finxaalee
finxaaleeyyii barbadeessaa jiraachuu beeksisee jira. Lolli bobbaa irbuu shinnigaa kun ammoo hojiirra oolaa kan jiru guutuu Oromiyaa keessatti hoggaa ta'u waboon giddu galeessa naannoo Finfinnee dabalatee akkasuma kibba Oromiyaa haga kaabaa fi baha Oromiyaa dabalatee lafoota hedduutti lolli meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa kan jiru. Waboon ammoo lolichuma kana keessaas humna fannoo Amaaraa adabuudhaan raayyaa ittisa biyyattiitis itti makee biyya Oromiyaa gochuudhaan ammoo mul'isee jira gootichi waraana bilisummaa Oromoo Wabooni. Waraansi waraana bilisummaa Oromoo Waboodhaa fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru zoonii lixaa fi kibbaa fi akkasuma giddu galeessarra taruudhaan kaaba Oromiyaa godina Wallootis dhaqqabee jira. Aanaa akka Daawwee Harawaa fi akkasuma Harxummee Fursee keessattis lolli jabaa Waboo fi mootummaa gidduutti kan jalqabe hammaan tanas gaggeeffamaa jira. Humnoonni raayyaa ittisa biyyattii baay'inaan achittis geeffamaa jiraachuun kan himame. Waboon tarkaanfii jabduu ammoo garasitti fudhachaa jiruun humnoota mootummaa biyya nyaachisee injifannoo gonfachuudhaan meeshaalee gurguddoo irraa booji'ee humna diinaa kan jedhuun ammoo raayyaa ittisa biyyattii naasisuudhaan sabicha abdachiisee injifannoo gonfatee jiraachuu Waboon kaaba Oromiyaadhaa beeksiseera. Oduu keenya kan biraatiin Waboon zoonii kibbaa Gujii lixaatti humnoota mootummaa hedduu du'aa fi madoon adabee guyyaa har'aan tana irreessaa jabina mul'isee jiraachuu beeksisee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo Waboon dirree waraanaa zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaa Galaan Gandaa Boorree jedhamtutti ammoo waraana mootummaa Abiyyi Ahmad irratti guyyaa har'aan tana ganama sa'aatii tokkorraa eegalee hanga sa'aatii amma halkan kanatti tarkaanfii laalessaa irratti fudhachuudhaan ammoo olii fi gaxaariyee meeshaalee gurguddoodhaan tumaa oolee injifannoo guddoo gonfatee danuu isaanii biyyatti dabaluun dikee Oromiyaa godhee jiraachuu beeksisee jira. Tarkaanfii bobbaa irbuu shinnigaa bifa haaraadhaan ammoo gaggeeffamaa jiru kanaan aanaa Galaanitti loltoonni mootummaa hedduun isaanii yommuu ajjeefaman hedduun isaanii madaa'uudhaan Waboon lola kanaan meeshaalee danuu humnoota mootummaarraas booji'ee ajajaan 51 lolicha keessatti iddoo irraa deebii hin qabnetti ergamee jiraachuu Waboon zoonii kibbaa Gujii lixaatis beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon tarkaanfiiwwan zoonii kibbaa giddu galeessa lixaa fi akkasuma kaaba Oromiyaatti fudhataa jiruun injifannoo gonfadhaatiin jira kan jedhu ammoo mootummaas kokkee qabu irratti argama. Lolli meeshaalee gurguddoo Waboo fi mootummaa gidduutti fuulaa fi fuulatti gaggeeffamaa kan jiru. Lola kanarratti mootummaan taankiilee gurguddoo dhukaasa fagoo deemu dhukaasana mortaraa fi akkasuma marfii dabalatee zoonii 23 lola guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kanarratti ammoo injifannoon gonfadha jedhee meeshaalee gurguddoo ammaan dura fayyadamee hin beekne hunduma isaatu fayyadamee ammoo Waboos injifachuu hin dandeenye kan jedhan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jalmarroo Dirribaa Lammeessaadha. Haasaa duula bobbaa irbuu shinnigaa labsuudhaan ammoo godhan gubbatti humni keenya san hunda duruma dhaabbachuun injifannoo gonfachuun duratti deemaa jira jedhan. Meeshaawwan haaraa fi gurguddootaan ammaan dura lola kaabaa kan naannoo Tigraay fi Amaaraa gubbatti illee fayyadamaan beekne Oromiyaa keessatti fayyadamaa jira jedhan Jalmarroon mootummaan Abiyyi Ahmad. Kuni ammoo abdii mariidhaaf jiru hundinuu akka golgolaa'us kan godhuudha. Garuu Waboon duubatti hin jedhu tarkaanfii fudhachuu malee lolichaas itti fufa. Humni duubatti deebi'us hin jiru. Propagandaan mootummaan Abiyyi Ahmad labsaa jiru Waboon barbadeeffame booji'ame harka kennataa jiraa fi funaanamaa jira jedhu soba. Isaanumayyuu funaanaa jirra jechuudhaan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jalmarroon tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiraachuu kan beeksisan. Giddu galeessa keessaa ammoo karra shanan marsaa jirra jechuudhaanis ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaatis Jaalsanyii Nagaas himaa jiru. Kibba Oromiyaatti ammoo Jaal Gammachuu Abbooyyee raayyaa ittisa biyyattii abdii murachiise sabicha ammoo abdii gonfachiise kan jedhan humni isaanii tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiruun injifannoo gonfachuun duratti adeemaa jiraachuu ABO Waboon beeksiseera.